Hordoftoota yuutuubii akkam jirtan akkuma keessanii nagaa kooti galata waaqayyo haa ta'u. Har'a kanan hojjedhu loobiyaa jedhama afaan Arabiffaatiin. Asheeta baaqelaa Itoophiyaa asheeta baaqelaa fakkaataa kan hin gahin jechuudha. Asheeta ataraa oduu inni hin gahin akkamitti akka hojjetamu isinitti agarsiisa har'aa na waliin turaan. Affeerraa kooti maarree loobiyaa dhiqeetii fixee jira amma kanan hojjedhu. Timaatimii na barbaachisa. Timaatimii mummureetii qopheeffadhee jira jechuudha. Timaatimiidha inni kuni. Asitti immoo shunkurtii adii, shunkurtii diimaa. Inni kun shunkurtii adii, inni kun shunkurtii diimaa amma na barbaachisu qopheeffadhee jira jechuudha. Waa baay'ee nama barbaachisu. Inni kun immoo qimamoota qimamii gurraachaa fi qimamii ayinataa 7 walitti makameetii jechuudha. Like, share, comment gochuun na jajjabeessaa. Amma gaazii kiyya qabsiifadhee bareeddistii ibiddarra godhadhe. Zayitiin kiyya erga booda duraan dursee shunkurtii diimaa bilcheessaa jechuudha. Like, share, comment gochuun na jajjabeessuu hin irraanfatinaadha isiniin jedha. Zayitichi kiyya erga booda kanan itti godhu shunkurtiyaa zayituun xiqqeessitanii itti gootan hin mi'aawaa. Kuni afaan Arabiffaatiin loobiyaa maayizayit jedhama. Itoophiyaatti immoo asheeta ataraa osoo inni hin gahin yookiin asheeta baaqelaa haala kanaan hojjetamuun hin danda'ama jechuudha. Amma kana itti godhu shunkurtii jechuudha. Egaa shunkurtiin bilchaateen booda shunkurtii adii itti aansee loobiyaa. Like, share, comment gochuun na jajjabeessuun hin irraanfatinaadha. Warri hanga yoonatitti na jajjabeessaa turtan guddaa maatii naaf ta'aa isiniin jedha. Itti aansee kan itti godhu shunkurtichi diimaa bilchaata shunkurtii adiidha jechuudha. Itti aansee loobiyaadha kanan itti godhu dhumarratti timaatimii. Timaatimii harkuma keenya dhiqeeggoonee hurreessinee murree jechuudha. Amma kanan itti godhu qimamii gurraachaa, qimamii ayinataa 7, daakuu shunkurtii adiillee itti yoo fayyadamtan baay'ee tokko dansaadha. Amma kanan itti godhee loobiyaa yookiin waan asheeta ataraa Itoophiyaatti asheeta ataraa asheeta baaqelaa osoo inni hin gahin jechuudha asheetatti murame. Inni kun erga bilchaateen booda kanan itti godhu timaatimiidha jechuudha. Garuu inni kun duraan dursa shunkurtii adii diimaa wajjin sirriitti bilchaachuu qaba. Like, share, comment gochuun na jajjabeessuu hin irraanfatinaadha. Warri maatii naaf hin taanes kottaa seenaa maatii naaf ta'aa isiniin jedha. Kinoo bifa kana fakkaatuun bilchaatee jira. Amma kanan itti godhu timaatimiidha. Timaatimii itti godhee jira. Baay'ee viitaaminii hedduudha kan of keessaa qabu itti fayyadamaadha. Itoophiyaattis hojjechuu hin dandeenya nyaata baay'ee salphaa ta'ee viitaaminoota hedduu of keessaa qabudha. Amma itti aansee kanan itti godhu soosii yookiin timaatimii harkuma kiyyaan kan daakame isa kanaan jechuudha kanan daake. Isa maashinii yookiin makanaa jedhamu kanaani
harkuma kiyyaan handaaqe garuu suuqiyaa iskandaa kamii bitamuu hin danda'amu. Garuu kun baay'ee mi'aawaa jechuudha. Isa kana kan handaaqe jechuudha. Isinis akkatti daaktanii harka keessaniin fayyadamuu hin dandeessanii mana keessatti maashinii nama hin barbaachisu, mabiraatii nama hin barbaachisu. Amma isa timaatimii daakame sanii kanan itti dabaluu kaza taasee ashaboodha jechuudha. Nyaanni kiyyaa kanarraa kana fakkaata. Inni kun timaatimicha daakame sanii taasee ashaboo itti godhuudha. Nyaata baay'ee salphaa ta'edha. Like, share, comment gochuun na jajjabeessuu hin irraanfatinaa isiniin jedha. Amma bilchaachuu qofaa kan nu hafee hojjetameeti xumuramee jira. Ashaboos nyaata yeroo hojjennu yeroo hundaayyuu ashaboo duratti godhuun gaarii miti. Takka itti baay'achuu takka irra darbuu danda'a. Ashaboon erga nyaanni kamiyyuu haa ta'u erga nyaaticha san hojjettee fixxee umarratti yoo itti goote filatamaadha. Nyaanni kiyya kanarra hojjee kana fakkaataa. Like, share, comment gochuu na jajjabeessuu hin irraanfatinaa. Bifa kana fakkaatuun hojjetameeti xumuramee jira. Like, share, comment gochuu na jajjabeessuu hin irraanfatinaadha. Biyya keenya Itoophiyaatti illee fayyadamuu hin dandeenya. Biyya asitti illee fayyadamuu hin dandeenya. Asheetaa baaqelaatillee, asheetaa taraatillee garuu sirriitti miicuu yookiin qulqulleessuudha kan nu barbaachisu. Asitti luubiyaa jedhamee waamama. Biyya Arabaatti jechuudha. Inna viidiyoon an hojjedhe guyyaarraa kana fakkaata. Like, share, comment gochuun kan nu barbaachisu. Asitti luubiyaa jedhamee waamama. Biyya Arabaatti jechuudha. Inna viidiyoon an hojjedhe guyyaarraa kana fakkaata. Like, share, comment gochuun na jajjabeessuu hin irraanfatinaadha. Warri na jajjabeessaa turtan guddaa galatoomaa. Guyyaa biraa viidiyoo biraatti nan deebi'ee dhufutti nagaan naa turaa isiniin jedha. Bye bye.